Ani har'arraa jalqabee akka pirezidaantii Eertiraatti biyya tana niin tasgabbeessa. Dimokiraasiin uuma. Abbaan fedhe bilisaan waan fedhe haa himatu. Nama nagaa dha'uun haa dhaabbatu. Ammaan booda biyyi Eertiraa biyya dimokiraasii qabdu. Biyya abbaan fedhe keessa waan fedhe dubbatu taatii jechuudha. Mee amma yaada kanarratti yaada qabdan natti himaa. An yaadaan qaba kabajamoo pirezidaantii keenya. Maali yaadni kee eegalime? Dhugaa dubbachuu fi ani akka miseensa paarlaamaa biyya Eertiraa tanatti yaada ati amma kaaste kanatti hedduun gammade. Yaaduma kanaan wal qabatee ammas yaada tokkoon qaba. Itoophiyaan maal nu goote? Itoophiyaa yeroo hundaa hammeenya isii maaliif yaanna? Nuutu itti balleesse malee isiin nutti hin balleessine. Tanaafuu dhiifama gaafannee itti araaramnu. Namticha maraataa ati reefu maal jette paarlaamaa keessatti? Itoophiyaan nutti hin balleessine jette. Eeqaa biyyi Eertiraa ganaa biyya dimokiraasii taate yaada keessan bilisaan ibsadhaan hin jaaniimi. Tana laal dimokiraasiin teessan uummata Afrikaa. Ummii arra mucaan tokko qarshii 10 naa kanne. Ati maal goonaaniif sii kanne yaa intalatiyya? Muka kanarratti ol bahii qarshii 10 sii kannaa naan jee yeroon an ol bahee gad deebi'u qarshii 10 naa kanne. Yaa gowwittiitii jabar mukarratti ol si baasee eeyliin qumxaatee ilaaluuf deema. Ganaa waan akkanaa itti deebii na agarta. Second day. Ummii mucaan kalee sun arraas qarshii 10 naaf kanne. Intal gowwaa kalee hin gowwoomin siin hin jenne. Ummaa arra faanaatu isa gowwoomsee bar. Akkam goote? Akka inni qunxaatiyya hin agarre qunxaatiyya baafadheetiin mukarratti ol ba'e. Yaa caaltuu mee jaarsi kee tujjaara bareedaa sanii maaliif jalaa deemta? Mee nadiis yaaboo mee abbaa qabeenyaa guddaa san jala akkamitti deemta? An qabeenya isaarraa hin hajaa qaba. Maali situma? Siree irratti dadhabaan. Aboo gurbaa namoonni akka oolaa ati hatte si harkan kunoo namoonni kunneen ragaa si baanii jiraniimi. Garuu akkaan oolaa ate namoota nagariin nama 50 fida. Ati tanaan duraas yeroo hedduu waajjira kanatti himatamtee jirta. Arra booda waajjira kanatti si nagariinii si harkuu hin faduu siin hin jenne. Osoon itti himu abbaan murtii na agaruu hin faduu nan geessinaadhaa osoon joonii na fidan poolisoota kanneen gaafadhu.